arra ijoo hundee keessa barabaraa isa ta'e isa arrabarraa simi'aawu expire date jedhallee widigat guddina eksiinsaatti nufne guddatta ganama kana. Namoonni baay'een Kiristoositti guddachuu isaanii karaa ittiin barbaadanii dubbachuus hin barbaadan. Irra kan isaaniif isatu kan biraadha. Inni jalqaba head officeriin keenya Kiristoos ture silaa jireenyi himatamu. Namoonni baay'een inni isaan guddina jedhanii himatan furdina haa ta'u, dheerina haa ta'u, qabeenya haa ta'u, educationalii haa ta'u, sociability waan tokko haa ta'u, waan jijjiirama safaratti argan sana himatu malee isa keessa isaanii san isa Kiristoos isaan keessatti jabeesse san isa Kiristoos hafuurota biyya lafaa kanaa isaan moosise isa Kiristoos humna addunyaa kana keessa jiru isaan hubachiise modify godhan namoonni baay'een. Ameen Kiristiyaan qaamni jedhu yoo jiraate Kiristoos isa keessatti guddate ta'uu qaba. Kiristoos nu keessatti hin guddatu taanaan gidduutti dhufee boofatu siiksa jechuudha nu keessaa. Nagaan sun nu keessaa hin mirgisu taanaan. Nagaan sun nu keessatti hin guddatu taanaan. Sagalee Waaqayyoo keessaa Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 15 irra isa jiru ergaa Phaawulos gara warra Efesoonitti erge boqonnaa 4 lakkoofsa 15 irra isa jiru dubbisa akkasidha. Kanaa mannaa jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa kottaa karaa hundumaan gara isa mataa nuuf ta'ee gara Kiristoositti hin guddannaa. Ameen. Har'aa sagalee ani qabadhee dhufee Kiristoositti guddachuu ergaa jedhamu fidee dhufee guddina isa gara Kiristoositti guddatan sana walii wajjin ilaalla. Egaa carraaqiin dhalli namaa lafa kanatti qabu carraaqii baay'eetu jira. Dhalli namaa sochii geggeessu keessatti namni xiqqeenya ofiif hawwu jiru hunduu Waaqni guddisa jedhetu enne namni ol ka'ee muka kana bira ga'uuf ka'u jira. Maal barbaada waan ta'eef? Guddina barbaada waan ta'eef. Guddinni waan baay'eetu jira. Guddinni waan baay'eetu jira. Beekumsaan guddachuu jira, qabeenyaan guddachuu jira, bifaan guddachuu jira, physical change illee ni jiraata. Yaadaan guddachuu jira. Waan guddinaa gaafa kaafnu waan baay'eetu sammuutti nu dhufu. Namni guddina hin dheebonne hin jiru. Hunduu guddina ni barbaada. Garuu guddina jedhamee wanta haasa'amu keessaa isaarraa guddina isa Kiristoositti guddatan sana walii wajjin ilaalla. Amma namni baay'een guddinni miira namoota baay'ee gammachiisu isa kam seetan. Inni namni baay'ee itti gammadu isa harka qallummaarraa gara soorumaatti dhufan. Sooruma keessaa immoo isa biyya qayyartanii biyya biraa jiraatan waan akkasii sammuun namaa isa caaluuf of qopheesseetu isa caaluuf of ijaareetu guddina jedhee kan himatu keessaa jijjiirama jiru keessaati yoo biyya hiyyeetti keessaa gara biyya warra sooretti dhaqe guddadheeraa jedhu dhaqa. Inni kaan immoo elementary keessaa yoo haayiskuulitti guddadheeraa jedhu. Haayiskuulii keessaa yeroo yuunivarsiitii yookaas immoo kaampaasii yeroo galan immoo anamma guddadheeraa amma preparaatoris miti ani haayiskuulis miti elementaries miti amma yuunivarsiitii barataadhaani akkas erga yuunivarsiitii irraa xumuree immoo erga hojii qabatee booda anamma baankerii ta'eera anamma dookterii ta'eera anamma akkas ta'eera jedheetu guddina akka guddinaatti kaafate jechuudha. Maayireega isaatti dabalate guddinni namni hamma ammaatti ittiin himachuunsaa akka isa dhabsiisee namni ittiin dammaqne guddinaan nu yaadha dubbadhuudha. Namni akka Kiristoositti guddate odeeffatu Kiristoositti anamma Kiristoositti jabaachaa jira. Amma Kiristoos anamma waan biraarraa yaada koo kaasee Kiristoositti jabaachaa jira. Kiristoositti baay'ee cimeen jira nama jedhu dhageessa yeroo kana. Nama bitadheeraa mana bitadheeraa malee Kiristoos hojii akkasii hojjetaa jira. Dinqii ta'aa jira hin jiru. Arra ijoo hundee keessa barabaraa isa ta'e isa arrabarraa simi'aawu guddina eksiinsaatti nufne guddatta ganama kana. Eenyu namni amanaa jira. Kana booda arraba siyaasa isa kan Kiristoos haasa'u si keessa kaa'eera. Namoonni baay'een Kiristoositti guddachuu isaanii karaa ittiin barbaadanii dubbachuus hin barbaadan. Irra kan isaaniif isatu kan biraadha.
inni jalqaba head officerin keenya Kiristoos ture silaa jireenyi himatamu. Amma garuu namoonni baay'een inni isaan guddina jedhanii himatan akkuma sila isinii kaase furdina haa ta'u, dheerina haa ta'u, qabeenya haa ta'u, educationally haa ta'u, sociability waan tokko haa ta'u, waan jijjiirama safaratti argan sana himatu malee keessa isaanii isa Kiristoos isaan keessatti jabeesse sana, isa Kiristoos hafuurota biyya lafaa kanaa isaan moosise, isa Kiristoos humna addunyaa kana keessa jiru isaan hubachiise modify hin godhan namoonni baay'een. Ame Kiristiyaan qaamni jedhu yoo jiraate Kiristoos isa keessatti guddate ta'uu qaba. Macaafa tokkoon dubbisaa tokko kitaaba wayii argadheen dubbisee onnee namaa kaasee keessatti lion jedha, elephant jedha, cat jedha, waan kana garaa libbii keessatti kaaseetu inni ibsa. Lapheen nama hamma kana of keessaa qaba. Walakkaa isaatti immoo masqaliitu jira. Masqalii fannoo. Laphee namaa kana keessa kotota kana naqeetu hamma kana baata. Lala Kiristoos jira, leenci jira, amaakeeti jira, adurreen jirti, hantuunni jirti, bineensota adda addaa keessa kaa'etu kanatti jira laphee namaa keessa. Garuu dubbichi jalqaba Qorontos boqonnaan 3:16 maal jedha? Isin mana qulqullummaa eenyuuti jedha? Leenci maal hojjetare? Adurreen maal hojjetare? Bofti maal hojjetare? Erga isin mana qulqullummaa Waaqayyooti jedhame garaa keenya keessa, laphee keenya keessa kan taa'u eenyu qofa ta'uu qaba? Fannoo Kiristoos qofa ta'uu qaba. Kitaaba sana yemmuun ilaaluu nan dinqifadha. Dhugumayyuu garaama Yesuus guddaadha jennuun ittiin nama loluufis, ittiin nama hamachuufis, ittiin nama sobuufis eessaa bulgaa? Eessaa yaa? Lapheedhuma Kiristoos hin baatu keessaa yaa. Garuu laphee keenya keessa kan jiraachuu qabu akka jalqaba Qorontos 3:16tti mana eenyu ta'uu qaba manni kun? Garaan koof garaan kee kan eenyu ta'uu qaba? Kan Kiristoos ta'uu qabatu. Kan Kiristoos nu keessatti hin guddatu taanaan gidduutti dhufee boofatu siiqsachuudha nu keessa. Nagaan sun nu keessaa hin mirgisu taanaan, nagaan sun nu keessatti hin guddatu taanaan, Kiristoos nu keessatti guddatu taanaan warra karaa kan biraa dhufanii namantu ta'anii asan jiraa jedhu. Ijoo guddaan nuyi biyya lafaa kana keessa teenyuuf Kiristoositti guddannee, Kiristoosiin dubbannee isa beeksisnee du'u. Ergama kan biraa hin qabu. Kiristoosi keessatti guddannaan inni sirkatti guddate xinnaataa. Inni akka foonitti tujaara jetteeti namatti himattu xiqqaadha. Sibiratti ol kaayyoom yoomiyyuu kan ol kaana namee haasa'amu Kiristoos isaasi keessatti guddate. Ila inni biyya lafaa duukatti guddachuu danda'a. Inni nu keessatti guddachuu qabu moo eenyu ta'uu qaba? Ila inni ati itti guddachuu qabdu Kiristoos ta'uu qaba. Inni sirkatti guddachuu qabu moo situtti dhaqee guddatu tuntaan dhufee sitti guddatanii biyya lafaa kun. Inni kun Maatewos boqonnaa 6:33 irra jira. Isin duraan dursaatii yaada keessan mootummaa Waaqayyoo qajeelummaa isaa hidhuutti qalbii keessan luucceffadhaa malee wanti isin barbaadan marti maal taa'e? Dhufeetu isinii hin dabalamaa jedhe. Kun abdachiisu dubbii Waaqayyooti. Jalqaba Kiristoos keessatti gajjabaannaan wantoonni barbaachisoon maqaa sidhaanii mana nuyi numarsi dhufuun jedhe. Guddichi si keessa jira taanaan warri xiqqaan wal guurtee ofiin mana dhufti. Inni guddaan garuu ati dura Kiristoositti guddachuudha. Ideolojikaalii sadarkaa yaadaatti, sadarkaa jireenyaatti dhagni kee marti kan Kiristoos ta'uu of beeksisuudha. Inni barbaachisaan garuu Kiristoositti guddachuu kee. Phaawulos kutaa kana keessatti gara mataa isa nuu ta'ee gara eenyutti kottaa hin guddannaa? Waamichi inni taasisu saba kanaaf, saba Efesooniif waamichi inni taasise kottaame gara isa mataa nuu ta'ee Kiristoositti isayyuu dhugaa dubbachaa jaalalaan waanuma kana dubbanne dhugaa dubbanne jaalalaan gara eenyutti guddanna? Gara isa maal nuu ta'ee? Gara isa mataa nuu ta'e. Kiristoositti guddachuun waan sirkatti guddatu kanaaf inni guddaan Kiristoositti guddachuun hiika qaba kan miidiyaa keenya illee kan nu hordofaa jirtan wanti guddaan bara hadhaa fi rakkiftuu kana keessatti barbaachisummaa guddaa qaba jedhee ansinii abdan dinqa jirtan teessanii yuutuubii feesbuukiidhaan akkuma kanallee televizyiina mo'aatiin kan nu daawwattan
bara hamtuu fi nama gara deemtutti gurguraa deemtu kana keessa guddinni mana kee keessaa dhaga'amu isa kan Kiristoos siif haa ta'u. Namni akkamitti gara Kiristoositti guddata? Akkamitti guddatamu? Tokko Phaawulos iyyuu Efesoon boqonnaa 4 isaan dubbise garatti dubbate. Dhugaa dubbachuudha. Dhugaa jechuun maal jechuudha? Dhugaan faallaa waan sobaati. Faallaa waan sobaati. Dhugaa jechuun waanuma sirrii ta'e jechuudha nama gammadaa. Dhugaa ibsuun sammuun dhalootaa kana keessatti ifa waan ta'eef ibsuun akkisaa waan rakkisee dhugaan jireenya dogoggora hin qabne jireenya qixaa jechuudha. Jireenya qixaa waan sirrii. Kun immoo Kiristoos irraa barata. Dhaloonni dhugaatti amanan akkuma jiran dhaloonni dhugaa galanis ka'anii waan ta'eef. Dhugaan Kiristoos irraa baratama akkuma sila siniin jedhe. Macaafa qulqulluu keessaa fakkeenya boqonnaa 8 dhagoota namni argate jira. Afaan koo dubbii dhugaa hin dubbata. Afaan koo dubbii dhugaa dubbata. Arrabni koos jal'ina dubbachuu hin ciiga. Arrabni koos jal'ina dubbachuu ciiga. Dubbiin afaan kootii hundinuu qajeelaadha. Qajeelaadha. Isaan keessa jal'inni yookiis micciiramaa hin jiru. Isaan keessa jal'inni yookaan micciiramaan hin jiru. Thank you. Afaan koo dubbii dhugaa dubbata. Dhugaa. Itti daballachuudhaan fakkeenya boqonnaa 17 erga dubbifamee 8 irra utaaltanii Afaan dhugaa dubbatu barabaraan jabaatee dhaabbata. Afaan dhugaa dubbatu barabaraan jabaatee dhaabbata. Jabaatee dhaabbata. Arrabni soba dubbatu garuu yeroo gabaabaadhaaf hin jiraata. Yeroo gabaabaadhaaf jiraata. Garaa warra wanta hamaa malanii keessa gowwomsaatu jira. Warri wanta nagaa nama gorsan garuu hin gammadu. Kiristoos gartee warra kamiiti? Gara warra dhugaa dubbattu moo gara warra sobduuti? Kiristoos hammam jiraata? Namni dhugaa dubbatu hammam jiraata nama caaf namaa? Isayyuu maal ta'ee jiraata? Jabaatee hin xixiqqoodha. Warri sobduun immoo yeroodhaaf jiraatu. Yeroo gabaabaa jedhan immoo yeroo gabaabaadhaaf jiraatu. Mi'aan isaanii yeroo gabaabaa. Isaan akka nama abidda kososseetti qabsiisetti. Kososseetti abidda yeroo qabsiisetti ban jedhee ammoo kana waan biyya gubuuf qofa qaba. Daqiiqaa 5 booda jira. Gaaraan isaa qilleensa fuudhee ka'a. Waa'ee waan dhugaa dubbachuu kanaa yeroo kaafnu Kiristoostu dhugaadha waan ta'eef waan dhugaa sana irratti ijaaramuu qabna. Dhugaa irratti gaafa ijaaramne arrabi keenya waan dhugaa dubbatee dhugaa jiraachaa gaafa deemnu waan keenya marti barabaraan jabaateetti fufa. Malee jireenya qinxaaboo keessatti miti listiin keenya. Maqaan keenya jireenya gaggabaabduutti dhufa. Waan barabaraan jabaatee jiraatamu tokko barbaadda taanaan dhugaatti hidhadhu. Dhugaa firoonfadhu. Qee dhugaa dhaabachuun nama hiyyoomsaa. Hiriyaa nama dhabsiisaa. Fira nama dhabsiisaa. Jajjaboota baay'ee nama dhabsiisa kan jedhan jiru. Isaaniin dhabdee barabaraan jiraachuu sii wayya. Nama si biraa harkaan qabi. Gara dhugaatti citeedhaani. Dhugaa dubbachuu sirraa dhaga'amuudhaani. Yeroodhaaf jedhaani. Warra yeroo gabaabaa jiraatan jedhaani. Of biraa dhabuu dandeessadhaani. Dhugaatti cittee yoo jiraatte garuu barabaraan jabaattee dhaabatta. Barabaraan jabaattee jiraatta. Minan jiraata jedhamee harka keessa kaasata. Dhugaatti jireenya barabaraatti jabeessee fayyada. Dhugaa jedha. Dhugaa jedha. Dhugaan hidhata mudhii ittiin jabaatanii barabaraan jiraatanii. Dhugaan isattiin barabaraan Kiristoosii wajjin jireenya hiika qabu jiraatan. Jireenyi dhugaan sila hin jirreefu namni asii faarfatu ba'ee tiiktookii irraa fooloo baay'ifachuuf sirba. Dhugaa waan hin jirre keessa isaa. Dhugaan utuu jiraatee pheenxeen coolli keessa bareedes fokkises beela'es quufes dhugaanuma maqaa dhugaan wanti kan biraan sobni makamu. Elaa miliyeena lafti kenniturra dhibba Kiristoosii wajjin ittiin yooranii jiraatu. Dhugaa keetti citteennaan waan bara baraaf gattaqa. Waan bifti kennee nama
namoota karaa malee baay'ee jabaatan yeroo ilaaltan roozii wal caalama. Ishee afaan haaraa dubbattuu fi nama hamar keessa taa'ee suufii 200 uffatee hamariin wal qabne yoo ilaaltan yeessuma isa afaan haaraa haasa'u sana dabareedha. Dhugaa Waaqayyooti kun. Dhugaa qabattee deemta taanaan, dhugaa ijaarrattee deemta taanaan, dhugaa hidhattee deemta taanaan moofaan kee suufii caalaa hawwisiisa. Hiyyummaan kee warra dureessota caalaa hawwisiisa. Harka keessan ol kaasaa dhugaan kun irraa jalqabee mudhii keetii ni kamini. Dhugicha dubbadhu jiraatu. Wanti barbaadetti jigee dhangala'u. Dhugaan kun garaa keessatti tajaajila. Dhugaa ba'anii dubbatanii jiraatan namaa taasisu. Isa lammaffaa akkamitti Kiristoositti guddatama kan jedhu lammaffaa jaalala qabaatu. Jaalala qabaatu. Tokko kaasee dubbista. Ani afaanota garaa dubbadhee dinqii adda addaa godhee jaalala yoo qabaachuudhaa baadhe anaaf maalidha jedhe Phaawulos? Anaaf wayyoo jedhe. Jaalala yoo hin qabaanne anaaf wayyoo. Jaalalli maali? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Ermiyaas boqonnaa 31 Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka inni dhala namaa jaallate waan bara baraati. Ammas Waaqayyo fagootti natti mul'atee saba kanaan ani jaalala bara baraatiin isin jaalladheera. Kanaafan gaarummaa kootiin ofitti isin dhiyeesse. Jaalala bara baraatiin isin jaalladhe. Jaalalli Kiristoostu jaalala dhaqee fannootti ibse. Jaalalli Kiristoos fannoo irratti agarsiise sun badii dhala namaa mataatti ibsateeti. Eenyuyyuu of balleessee namaaf hin jiraatu. Of miidhee namaaf karaa miidheessu. Kiristoos irraa garuu kana argina. Ofii miidhamee kaan luba baase. Ilma xinnaa hiyyeessa sooressa hin jenne dhala namaa maraaf bilisummaa fide. Jaalala kan naqeessa diree fannootti. Jaalalli Kiristoosin gatii baasise. Waaqayyo ilma isaa tokkicha utuu qusatiin dabarsee kan nuuf kenneef jaalala akka inni nutti agarsiisuuf jaalala abbaa biras qorree akka geenyuuf Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garaa jaalalaa nuuf qabaatee yakka keenya mataatti baatee akka fannootti ol ba'e unus jaalalaan akka walii wajjin jiraannu barbaadee har'a garuu afaan dubbee jedha malee garaan hammina wixineessuuf dhubbe. Wantooti ani amma jedhu marti isaayyuu guddina isa Kiristoositti guddanne wantoota nurraa beeksisanidha jechuudha. Waan kana namni calaqqisiisu. Gooftaan humna, hubannaa, ayyaana ittiin jabaannee isa keessatti dhaabannu hunda keenyaaf haa kennu. Galateeffadhaa mee Waaqayyo sanutti dubbate kanaaf.